kita biro. Biro rumah teh, masa mau di sini rumah teh. Mau akan rumah teh ini kagak teh sudah berapa? Kapal biro sampai sampai nggak mau pakai ini. Udah nanti kita biro. Awalnya kan cuma bisa ambil makanan di rumah kita. Oh, jadi nanti jadi cuma bahasa bahasa sih. Kalau rumah teh kita jadi. Ya, kalau rumah teh kita. Kita bolsa, kakak bolsa kan di online bolsa buat cewek. Bolsa kan. Ini nanti kalau misalkan anak tuh ya. Semua di angkat itu kan. Oh kita nak kasih ada mana kita baca. Kabar aku anggar ada. Kan sini ada. Akan anggar ada jadi bahasa Korea terjaga baru putih ada aja. Bahasa Korea. Biro nanti dah. Baca nanti tak biro. Nanti biro nanti. Ang biro ba eh? Wala biro ba? Itu ba? Itu ba? Kita bicara ngabe kita 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 terusane ni rada. Kita sangkar. Nami coba biro apa apa bahasa anja ke mana. Sudi chat. Apa ya kasih? Jadi apa itu kan? Asal ada bahasa orang terus. Oh di sini kan nanti berlalu ada. Kita dari kata wallahi dah. Wallahi deh. Ayo nanti dah. Semua di mana tidak marah. Ujulan nanti dah kita. Canta. Bahasa orang mah. Oh itu bisa dibuat oleh isi berapa nanti akan naga terusin naga dikasih aja ya kan tidak tahu kalau dia masa mau nanti mati kata berapa naga karena itu apa ya ini kemauan nanti kita sampai kita udah di mana sumpah jangan ini orang macam baik orang itu malah tidak kabarnya makasih sudah dihambatkan. Mati nak kita kena kabar. Aku tak soal apa ini. Mak tiap hari ada Jarumah dah ada ini. Makan saya langsung nak biro. Kalau mau saya ni cuma itu. Aja tapi nanti pas gabai nanti jadi nanti akan dari sini dia nak joget dia lah. Ini kita akan jalan dalam dunia je. Dari segar kala aja rumah ada je menganjek. Mama kerja dapat mana je. Sudah nanti kita dalam ini gitu. Kalau kita ini Muhammad ya Muslim ah. Tidak. Apa kamu Arab kamu? Apa orang tu pakai? Ani kalau orang mau masak masak dan rumah hamil, kabar mana dia kamu jadi? Musa, nama kan? Asli berarti sebenarnya bawa kamu kaki, bawa kamu kaki. Anak awal lah, anak awal kata kita ada cerita. Siapa lagi ni Muhammad saja orang kumpan. Muhammad itu adalah merdeka kaburi. Muhammad itu adalah merdeka kaburi. Muhammad kan itu. Nabi Muhammad. Nabi Rabbi Akbar Falkat. Kalau kita kan munafik. Kasih duit nggak tahu. Ada orang wali itu security sendiri. Yang ini jangan lagi. Ada sakit tu, ini baru berarti kapan sih? dia cuma tahu. Makanan mesti mudah tu ya singawat nampak kan. Ini masih awal, kan boleh sedikit. Akan mungkin kalau wasit mungkin ke sini. Makanya saya kawan yang berarti nama kata ulang. Di serakong kamu. Makaan kenu ni ada ayat ni. Makaan kenu ni. Asha Muhammad. Asha Muhammad. Muhammad Kabir Hussein. Muhammad Kabir Hussein. Hussein ni Rayu di sampai hata Hussein bak masare hara. Eshi. Hussein jalan ni lebih. Siapa? Asha Muhammad Kabir Hussein. Aywa biya. Asha Muhammad Kabir Hussein. Ya berbeda Asha Muhammad jadi. Ya ada. Syekh Hussein ni sampai. Biyat esa. Ana balegas gar. Hussein ni sampai. Serakong kamu. Akkasuma yoo akka viidiyoo irratti argaa jirtan sani yaa wanta hundaa dubbattee jirte nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waaqayyo hunduma keenya hojii yaa ta'u jecha yaa obboleettii keenya kana yaa
erga tuftee jirti akka biyyaas jedhanitti daa'ima shammuu maal qabdi jechaa jiru. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu akka carraa ta'ee xiqqoo sammuudhaan tuqamtee jirti. Fayyaan kaa hunda dursa waaqayyo fayyaa namaa haa kennu. Fayyaa namaa kennan waa hunda hojjetu jechuudha. Isheenis akkuma nama kamiyyuu akkuma nuyi akkuma si'ii kana nan jijjiira jettee of baate biyya ormaa keessatti immoo akkana taate na warroonni obboleettii keenya kana beektanii maatii ishee dhaqqabsiisuu dandeessanii akkasuma waliif sheerii godhaatii maatii dhaqqabsiisaa. Dhugaa waaqayyo ani imimmaan qabachuun dadhabe ishee argee jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko garaa nama nyaatti. Maaliif har'a biyya ormaa keessatti waaqayyoon fayyaara nama dhabsiisini biyya ormaa keessatti fayyaa dhabdee jirti jechuudha. Dhugaa rabbii haa galatooma obboleessi keenya isatu hanga kanaayyuu qabee obboleettii keenya kana kun akkanatti wajjiniin rakkachaa jira. Waaqayyoon biddira isaa haa deebisuu fi namni waan gaarii hojjete gaarii hojjechuun nama osoo hin taane ofumaa fi dhugaa baay'ee tokkoon isa dinqisiifadhe jechuudha. Makiinaa keessatti illee waan baay'ee bakka yeroo hundumaayyuu jechuudha. Akkasuma liiv irratti illee dhufanii jiranii jechuudha. Waan ishii kalee galgala haasaanii turanii dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboleewwan koo. Dhugaa yoo fayyaa qabaatan malee ilmi namaa kamiyyuu sin jaalatu jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo fayyaa namaa haa kennu. Akkasuma obboleettii keenya immoo namoonni beektan sheerii waliif godhaati adaraa keessa sintaa ta'u hundumti keessa nama obboleettii kana beektanii firoottan ishee maatii ishee abbaa warraa ishee akka biyyatti galtu akkasuma wanta gargaaramuu qabu. Ijessiin asii yaa'u ijessi maal taate miti hindida jechaa jira obboleessi keenya kan ishee wajjin rakkachaa jiru suni. Akka kalee galgala laayivii isaatirratti dhageetti ijessi bira geessinee nu didanii jechaa jira. Waan baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa waaqayyo ijoollee koo rabbiin fayyaa isinii haa kennu. Waaqayyo fayyaa isinii haa kennu. Namni yoo fayyaa qabaate malee waan tokko dalagatee hojjechuu hin danda'u. Keessattuu biyya ormaa keessatti immoo fayyaa dhabuun baay'ee rakkisaadha. Mana haadha ofiitii miti mana abbaa ofiitii miti biyya ofii keessaa miti namni illee nama ifataa beektanii dhugaa waaqayyo jechuudha. Obboleessi keenya kun garuu hin ifanne waaqayyoon umrii isaa haa dheeressu. Ulataa isaa rabbii haa deebisuu isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma obboleettii keenya kana akkuma agartan kun wanta isheen akkasiin gochaa jirtu argaa jirtani osoo nama xiqqoo wannaa ta'eeti akkana jedheetu illee hin yaadu baay'ee natti dhaga'amee ture jechuudha. Har'a isheenis nan dalagadha ilmooti yan guddifadha ofan jijjiira jetteeti malee biyya ormaa kana keessatti akkanan ta'a jetteeti miti garuu kan wanti waaqayyoof immoo wanti godhanii jiru. Kanaaf obboleettii keenya gargaarree akka biyya galchinu hundu keessanuu dhaamsa kooti. Obboleewwan koo hundumti keessaniyyuu akkasuma kadhannaallee godhaa fi obboleettiin keenya akka gara biyyaa nuuf galtuu jechuudha. Dhugaa namni akkatti ba'u beeka malee akkatti galu hin beeku. Waaqayyoon ishee hojjeta waaqayyoon maatii isheetitti akkasuma abbaa manaa isheettillee haadha fi abbaa isheettis waaqayyoon haa galchu. Sanuu nama maatii qabu ijoollee 5 qabdi jedhanii jiranii. Yaa jireenya addunyaa tanaa qormaata baay'ee qabdi. Hundumaa obsanii keessa dabarsuudha. Fatanaa baay'ee qabdi. Dhugaa rabbii baay'ee garaa nama nyaatti dhugaa. Yaa jireenya addunyaa tanaa dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Nuti har'a biyya ormaa keessatti hin dalannaa kana jenna malee guyyaa keessa deemnu hin beeknu guyyaa maal akka taanus hin beeknu jechuudha. Akkuma agartan kana namni yoo fayyaa qabu malee yookiin nama hin jaalatu eenyumaayyuu haa ta'u haadhuma ofiitu yeroo fayyaa qaban nama jaalata jechuudha. Ishee waaqayyoo fayyaa namaa hin dhoggini. Waaqayyoon immoo ishee haa fayyisu waaqayyo ishee hojii haa ta'u ishee haa fayyisu jedha. Akkasuma immoo nagaan akka biyya isheetti galtullee du'aa godhaa fi akkashii waaqayyo immoo ishee maarullee akkashii fayyisuullee du'aa godhaa fi akkuma amantaa keessaniin kadhannaa godhaa fi dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame. Wanta kana dubbachuu dhaqe jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame. Wanta akkuma isiniin jedhe waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Kanaaf hundumti keessanii waan masirra deemuudhani du'aa godhaa fi obboloota koo kadhannaa keessan godhaa fi akkasuma immoo waan gargaaramullee yoo ta'e akka bira cinaa ejjettan isiniin jedha. Maaliif nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waan ta'eef nuti hundumti keenya biyya ormaa jirra ijoolleen keessattuu biyya ormaa jirru kun jechuudha. Kanaaf yoo akkuma keenya isheen illee har'a nan dalagadha jetteeti malee har'a
namni waan akkanaatu hojjedha narraba wanta akkanaa kun narra gaa jettee kan yaaddee jirtu miti ilmooti yan guddifadha ofan jijjiira jettee garuu wanta waaqayyo godhe immoo waan godhamu hin jiru kanaaf hanga danda'ameeni kadhannaas godha akkasuma immoo wanta hin danda'ama yookaan gargaarsi illee godhamee akka biyya galtuu jedhanii hundumti keessan cinaa ejjedha isiniin jedha obboloota kooyi kuni dhaamsa kooti dhaamsa obbolummaati waan garaa nama nyaatu namni bakka baay'ee tokko si jibbisiisa keessaa biyya ormaa kana keessatti akkana ta'uun waaqayyo nama jaalate ijoollee kan biraa isa matumti isin dhukkubin jechuudha dhugaa bakka baay'ee nama gaddisiisa jechuudha waaqayyoon ishee hojii yaa ta'u waaqayyo ishee yaa fayyisu waaqayyoon nagaadhaan maatii isheetti illee